Shama harka fuunee akkam jirtu nageenya keessan badhaadha baga nagaa biltiginaadha akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa kana dhaabbota gurguddoo biyyattii keessaa sadi keessaa namoonni sadi asitti argamu. Inni daabboo qabatee dhaabbatu kuni baay'ee danda'aati garaaf jiraatudha. Inni kilaashii fannifatee dhaabbatu kuni jaalmaroodha. Inni asitti argitan kun dammoo hoogganaa qeerrooti. Kun dhagaa isaa qabatee dhaabbataa jira. Mee walumaan laala biltiginnaan uummataaf maal hojjette, waboon uummataaf maal godhee, qeerroonoo gaachan uummataa kan taate maal akka hojjettu walumaan laala. Mee gara warra garaaf jiraatu warra biltiginnaa warra daabboo qabatee dhaabbatu kanatti hin argita. Muri daabboo kee namni haga waboon gara uummata garaaf akkuma argaa jirtan ani guyyatti yeroo afur nyaadha maqasii wajjin jechuudha. Tasuma ta'ee guyyatti afur nyaadha gara kiyyaan saatu jechuudha. Kana waan ta'eef haga waboon dhufee ay keessa biyya kana keessa na darbutti haga qeerroon dhufee dhakaadhaan addaan na baasutti numaan nyaadhaani taa'ee danda'ate har'as taanaan borus taanaan aan ka biyya gaggeessaa jiru kana akkasitti quba qabaadhaa isiniin jedhaa. Yoomillee taanaan badhaadhina wajjin fuuldirri keenya ifaamu. Anis Jalmarroo Abdii saba Oromooti woboo zoonii lixaa Oromiyaati. Yoo Rabbi jedhe hojii keenya boonsaa saba keenyaaf qabsoofne biyya teenya walabamsuudhaaf qeerroo fi qarree wajjiin taane isaanis wajjiin ta'anii uummata nama nyaataa mootummaa abbaa irreen afxanyaa kana ufra kuffisuudhaaf qophiidha. Akkuma warri taa'ee danda'a akkuma garaaf jiraatan jedhani akkumas qabsaa'onni haqaa kan firii mukaa nyaatanii rooba caama osoo hin jenne saba isaatiin dhaabbatan Jaalmaroo fi akkasumas waa'ellan isaa kilaashii isaa fannifatee akka nu moggaa jirutti innis qabsoo aantummaa uummata saba isaatiif qabu ifa godhee jira. Nus qeerroon aantummaa saba keenyaaf qabu har'as boris dhagaa keenya haga hogganoonni keenya mana hidhaati ba'anetti haga Oromiyaan irratti sabni dhiigni saba Oromoo dhangala'uu dhiisutti qabsoo keenyatti fufnaa. Karaan hin cufamaa. Qabeenyi bilxiginnaan nyaachaa jiru kun qabeenya abbaatii keenyatti qabeenya abbaa keenyatti waan taateef laazim kokkee jara qabnee irraa kutachuun dirqamadha. Harka mootummaa kanaa hin nyaatin nyaatanii bishaan jara ka dhuge nyaata jara ka dhuge offalaan jiru sanuu ganaa qeerroon qarreen abdiin saba Oromoo woboon keessa raawudhaaf qophiidha. Maali qabeenya haadha abbaa keenyaa wajjin akkanatti guyyatti afur nu biraa nyaatu nuti dammoo guyyaa guutuu dhaabannee saba keenyaaf dhaabannee karaa cufnee diina kokkee qabnu kokkee isa qabuudhaaf qophii jirra. Kilaashii san itti garaa galche nuti yoomillee taanaan diina keenyaaf ulaa hin bannu. Diinni keenya baay'eedha. Diinni keenya tokko waan ta'eef nuti uummata wajjin taanee uummata nagaa wajjin taanee biyyi kana akka gaggeessinu uummannis akka nu filatu abdii irraa qabna. Kana waan ta'eef nuti jijjiirama guddaa fidnee jirra. Badhaadhinni jijjiirama guddaa fidee jira. Naannoo Amaaraa keessatti biqiltuu miliyoona tokko tuqaa dhaabee jira. Akkasuma naannoo Oromiyaa keessatti hulaa irratti humna hidhate hulaa takka irratti humna hidhate 10 ajajuudhaan akka duritti akka bahanii olii gadi hin deemne akka qilleensaa wal darbin ol dachaafnee jira. Dur qote bulaan qote seenaa naggaatee gara mana isaa gara amma garuu waan akka jedhamu jiru jijjiiramu duraaniitiin adda goonee jira. Kana xiqqaanis guddaanis arguu jira. Nuti akkuma nyaanneetu fufna. Kana waan ta'eef warroonni biyya balleessuudhaaf uummata burjaajessu diina keenya ta'uu isaa beeknee uummata wajjin taanee keessattuu gara nafxanyaa gorree uummata Oromoo akkana dhiibnee naannoo Oromiyaa keessatti sabboonummaa wanti jedhamu akka hin argamne ija balleessuudhaaf qophoonee jirra. Yaa akkuma awwala jennee waamicha
sabaaf sablammii ummata cunqurfamaa labsii ibsa abaa woboon amma baas kanatti saba cunqurfamaa miskiina kanaaf jennee bakka silaa ho'ituu ciifne nyaata ho'aa dhugaatii ho'aa dhuynu dhiifne firii mukaa bishaan ciisaa fayyadamaatiin saba keenya walabummaa baasuuf saba cunqurfamaa bilisa baasuudhaan as keessatti ho'aa rooba osoo hin jenne muka dhagaa osoo hin jenne kaanitti gufaatanii har'a geenye akkuma har'a akka qeerroo Oromootti qabsoon nuti saba kanaaf godhaa turre waan tilmaamee hammana jedhamu miti. Waggoota 4 darban keessatti wayyaanee hanga funyaanetti dhabne lafaan geenne beena qeerroo 5,000 olitti wareenee namoota 1,000 hedduu miidhamaatti goone jira. Kuni dammoo faayidaa dhuunfaa argachuuf osoo hin taane faayidaa saba keenyaatiif jenneeti. Har'as Wallagga, Jimma, Iluu, Baalee, Arsii, Harargee, Boorana, Gujii, Walloo osoo hin jenne qeerroon Oromoo kaabaa dhihaan baha kibbaan wal tokko ta'ee biltsiginna akkanatti daabboo murattee nyaatana kokkee isii qabuudhaaf dhagaa fudhannee jira. Laala kokkee qabee jira ammayyuu. Akkasuma aangawoonni mootummaas ta'ee hayyoonni biyyaa qeerroo fi waboo cinaa dhaabbachuudhaan qabsoo saba kanaa toora inni dura irra deemaa jirudha kan maqee osoo argaa jiru callisanii ilaaluun sirrii hin turre. Kanaaf waboo waliin taanee biyyattii keenya ni tasgabbeessina ni bilisoomsanna. Meelaal namicha taa'ee danda'a jedhan kana akka inni itti eeshi nyaatu yeroo waa'ee shanee taasaan rifataam laale. Rifannoonni kun maalirraa ka'e sodaa osoo nama haqaaf dhaabbatu ta'ee hin sodaatu. Maroo koonaaf buleeti qeerroo abdii sabaa Jirtiin tokko taate. nuti tokko taate. Qeerroo jechuun waboodha, waboo jechuun qeerroodha. Shaneen Oromoodha, Oromoon shanee. Biltsiginnaan garuu diina naftanyaa. Abiy dawo. Halo Abiy. Tayyiwaa. Nagaa. Dawwalattaa. Nagaa har'a bakka hin taane jira. Waboo fi qeerroo jidduu jira. Na dhaqqabi. Jarattiin tokko taate qabadde. Fiizaa Eertiraa nu dhayi. Tigraayillee as tokkosaa jirti. Sagaleen ganama kanan dhageessaa badhe dallee akkasumatti bule. Ati zinnaashin suuraa lama zooraan dirraan gara galfattuu mire. An dhiisee bar jaartitti jettasummaa ittuun gara galu. Maroo kilaashii kan keenyaachis. Waboo kilaashii kan keenyaachis. Ani beekaan jiruti mee hin rafin zinnaashin birallee rafin yaada si dhoogiti hin toloon sun. Waboon kilaashii fi nyaachifataa jira. Nufitte. Waboon kilaashii fi nyaachifataa tokko. Jaratti nufitte. Anjara harka seeni ati bahi isa yaasi dawu isa yaasi hin kaasu jetta nuudhumatte kan nuudhumatte miseeji barreesse hayyoonni bayan. Diina sabaa. Halloo. Biyyattiin haalli gara keenya kanaan namoota baay'ee qondaaltota baay'ee kan uummata keenya cinqaa jiru uummata kokkee qabeetanii nyaataa dhugaatii gabbayitii dhoowwee qilleensa keessa akka jarri hafuura fudhachuu hin dandeenye gochaa jiru tokko qondaala guddaa taa'ee danda'a jedhamu biyyoo nyaata jiran akkasuma qeerroo fi isiniin amboona waboo gaachana sabaa amma finfinnee galtanii moo ara kiiloo naannaa jirta. Amma suutuma hunduu yoo bubbulanti yaadan galma gahuu danda'a. Amma nutis qeerroo fi qarree kenna sabaa fi sablammoota cunqurfamaa akkan wajjin dhaabbatanii osoo wajjin dhaabbatanii qarree fi qeerrootiin wajjin taanii wajjin dhaabbatanii hojiin boonsa nuti jiru kana nu wajjin gaggeessanii hedduu nuti tolaa isinis warri qarree fi qeerroo keessattuu ati mataan kee hoogganaa qeerroo Oromiyaati
jajjabeessi qeerroodhaa biraan nuuf gahii qondaalli mootummaa gurguddaan tamandara keessa yaatee uummata keenya hafuuratti qabaa jirtu likkitti galaa jirti. Qeerroon Oromoo har'as boris waboo cinaa jirra qabsaa'ota haqaa cinaa jirra karaa jechuun biqilaa kokkee kan isin kilaashii keessaan nyaachifannaatti duufti koottaa isiniin jennaa isin abdiin biyyaa nuti saba cunqurfamaa bilisa baasuu feene taayitaadhaaf hin qabsoon har'as kaleessas qeerroo komishaatti wareene taayitaadhaaf miti. Har'as taayitaadhaaf hin qabnu saba keenya bilisa baafna Oromiyaa irratti Oromoo abbaa lafaa goona akka ruuhiin ilmaan Oromoo takka hin baane kanaaf qabsoomna waboo zoonii lixaa jaarmaroo gaachanaan gali bilisummaan gali siin jenaa siin hubadha anis harargeetti hiriira qopheessaa jira achi karaa cufee Finfinneetti wal argina nagaan naa toli qabsaa jecha dhugaa. Galatoomaa isinis qabsoo abboota keenyaa galmaan gahuudhaaf hedduu uf wareegnee lubbuu teenya qaaliif wareegnee saba kanaaf uf dabarsinee jirra. Ilmaan Oromoo baga gammaddan baga gammanne isiniin jenna waraabessi guddaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa bahee fi hayyoota keenya irratti qoosaa bahee obbo Harree danda'a yookiin taa'ee danda'a yoo jenne sin danda'ama. Kun harka keenya keessa jira daabboof bishaan inni reeftaa nurratti hin geerara kokkee qabnee jirra kan kana godhe qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromoo waboodha hoogganaa qeerroo Oromoo hedduu galateeffadha hoogganas wabos jaarmaroo kan na biratti argamu hedduu galateeffadha galanni kee bilisummaa sifaa ta'uu seen jala qabsoota saba keetiif goote amma wanni ta'uu qabu qeerroon kaaba dhihaan bahaa kibbaan biyya isaa eeggate akka diinni keesseenii jijjiirama amma arganne kana nu harkaa hin fudhanne akkuma dheengadda biltsiginnaan nu harkaa buttanitti har'as akka nu harkaan butamne eeguudha qabna. Hayyoonni keenyas mana hidhaatii sa'aatii muraasa booda ni bahu jennee eegganna waboon bakkoota gurguddaa to'atee jira. Ibsa miidiyaalee biyyattii kan akka ETV, Faanaa, OBN waboon to'annaa waboo jala galee jira. Dirreen xiyyaaras to'annaa waboo jala galee jira. Kaambiin waraanaa hedduun to'annaa waboo jala galchanii jirra. Kanaaf maroon booddee Faanaa TV irratti dhufee yookiin EBS irratti ibsanuu kennaa. Kanaaf uummanni Oromoo baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha asirratti ibsa qeerroo Oromiyaa irraa darbu mootummaan biltsiginnaa kun kufe jettanii qabeenya naannoo keessan jiru akka hin barbadeessine qabeenyi kan ummataati. Qabeenyi kun qabeenya haadhaaf abbaa keenyati. Kanaaf qabeenya kana nurraa hin barbadeessina. Qeerroo fakkaatee fakkaattuun garlammeen isin nu saamuu dandeessu waan taateef gara hundaan keenya hanga eeggannu jedha. Qabsoon milkaa'ee jira. Mootiin Girrisaas nu baha Girrisis girjenne aangoo harkaa fuunee jirra. Baga gammanne baga gammaddanii qabsaa'ota haqaa galanni keessan bilisummaa ta'uu mee dhuma irratti jaalmaroo injifannoo amma goonfanne kanaaf maal jetta? Nutis abaa'oo obbo abdii sabaa qeerroo fi qarree wajjin taane kaleessas ni jirra har'as ni jirra boris ni jirra.